Seenaa godaannisni isaan dhumne. Waan gabuun na godhe abbaabbaat minaan ga'een dubbaddaat waan bishaanis na godheet bishaan ga'een dubbaddaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii keenya nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisu bashannansiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii kan argamtan chaanaalii haaraadha. Warri subscribe hin goone anaa dhufuu subscribe gochuun maatii keenya ta'a jechaa. Egaan hundi keessan akkuma beektan chaanaaliin kun chaanaalii haaraadha. Viidiyoo kana dhaggeeffachuu yeroo jalqabdan mallattoo like jettu tuquun eegalaa jechaa kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeedha. Waan dheebuunis na godhe abbaabbaat bishaan ga'een dubbaddaat waan alagaan na godheet lammii ga'een dubbaddaa. Seenaa godaannisni isaan dhumne. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe jiituu magareetuu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 10ffaa gaheen addaan kute. Kutaa 1 hanga 10ttis maatii koo haadhaaf abbaa koo birattiin baradhe. Haatii fi abbaan koo anaa fi ijoollottansaa 5 magaala aanaa keessatti. Abbaan koo beenyaa baatiidhaan argatuun haati koo immoo gatii mana kireeffattootarraa funaantuun anaa fi obbolottan koo guyyaa tokkoof illee homtuu otoo nutti hin hir'atiin nu kunuunsanii nu barsiisanii. Jaalallis anaan kan na qabe yeroon ani kutaa 9ffaa baradhu. Dargaggeessa yeroo sanatti kutaa 11ffaa baraturraati. Dargaggeessi kun hiriyoota isaa 3 waliin mana keenya kutaa 1 kireeffatee jiraata. Yoo xiqqaate mooraa keenya keessatti barataa 30 oltu kireeffatee jiraata. Maali isaatiin akkamittiin argattee jaallatee inni dhiirarraa adda dhamoo jettanii tarii na gaafachuu ni dandeessu. Qalbiin kiyya isatti kan cabe argachuu isaatti otoo hin taane dhabuu isaatti. Barataa kutaa 11ffaa ta'ee gatii mana kiraa ittiin kanfalatu hin qabu. Haadha malee abbaan qabu. Duras yeroo gatii mana kiraa kanfalan kansaa booddeetti hafee torbee tokko yookiin immoo 2 booddee kuni gahee kooti jedhee fidee haadha kootti kennam. Harmee isaatu qoraan gurguree meesii maayisee aramaa aramtee baadiyyaa keessaa namaaf hojjetteeti gudunfitee kan qabdu ergaafi. Maarree guyyaa tokko galgala naannoo toora za'a 2 gadi baheen obboleettii koo quxisuu waliin taa'aan jira. Dargaggeessi kun hiriyoota isaa waliin walitti bu'aa jira. Sababa keetti gatii mana kiraa guutuu goonee kanfaluu dadhabneerra. Yookiin nuuf kanfali yookiin immoo nurraa bayitii nama gara biraa galfannee waliin jiraachaa barnoota keenya barannaa jedhaniitti dubbatu. Innis maaloo hanga haati kiyya naaf ergitutti naaf obsaa dhabeen malee of harkatti qabaadheen miti kobbee barruullee akkamitti akkan bitadhu ni beektu miti jedhee boo'ee isaan kadhata. Yuunifoormiin mana barumsaa godhatee deemu safara isaatti kan hojjetame miti. Kan namni kana duratti barate fuudhee barata. Hangam mucaa hiyyeessaa ta'us haa ta'utii garuu sammuun isaa hiyyeessa hin turre. Mana barumsaa keenyatti yeroo jalqabaatiif barnoota maatirikii kutaa 10ffaa afaan Amaariffaa dabalatee A10 fiduun qabxii 4 fidee gara kutaa 11ffaatti kan darbe. Barnoota kutaa 11ffaallee akka mana barumsaa keenyaatti namni isa caalu hin jiru. Akkuma gatii mana kiraa hiratanii kanfalan nyaatas dabareedhaan fidu. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi kun nyaata fidu waan hin qabneef hiriyoota isa waliin galaniitiif akka dubartii biddeen tolchee ittoo danfiseeti barnoota isaa barata. Haati koo baay'ee jaallatini. Maarree guyyaa walitti bu'ani kana gurri koo dhagahee bifa kamiin gurbaa kana gargaaruun danda'a jedheen yaaduun eegale. Waan gabuun na godhe abbaabbaat minaan ga'een dubbaddaat waan bishaanis na godheet bishaan ga'een dubbaddaa. Gatiin mana kiraadhaaf kanfalu qarshii guddaa miti. Yeroo sanatti qarshii 12. Mee kanuma bifa kamiin walitti qabachuun danda'a jedheen galgala abbaan koo uffata isaa yeroo natti kennatu giphii isaa keessa seeneen qarshii 1 qarshii 2 dhokseen walitti qabuu jalqabe. Yeroo jalqabaas otoo inni diida
taa'ee uffata miicaa jiru suuta jedheen isa biratti buuseen callisi jedhee bira darbeen yeroo inni gara galgalaana gaafatu gatii mana kiraa kanfaladhu jedheeni. Innis fuula ifaanatti argisiise. Eessaa fidde eessaa fuute jedhees nan gaafanne. Yeroo jalqabaa hiriyoota isaa waliin guyyaa qixxee gatii mana kiraa baasee kanfale. Namaaf kennuun haga kanaatti nama gammachiisa yoo ta'e kanaa olitti maaliif hin gargaaruuni? Rabbiif galanni haa ta'uuti mana keenya keessa kan dhibeyoo kan rakkanne hin qabnu jedhee yaaduun eegale. Kanaanis dhoksaadhaan bakka inni dubbisutti akaayeen fiduu fi karaa foddaa haasofsiisuu na dubbisiisi jedheen gadi isa baaseen mooraama keessatti waliin dubbisuu fi kanneen kana fakkaatan hin eegale. Barnootatti cimaa akka ta'e eenyuyyuu waan beekuuf haatii fi abbaan koo isa waliin qayyabachuu eegaluu kootti baay'ee gammadanii. Innis waa'ee isaa, waa'ee harmeesaa, waa'ee abbaasaa namni ajjeesee tokko lamaan icciitii isaa nattaasa'uu eegale. Baatiiwwan muraasaafis haalli kun itti fufee. Sanaan booddee garuu jecha jaalalaa tokkollee otoo walitti hin dubbatiin qaamni keenyi ijji, gurri, afaan, harki wal ilaaluu, wal hawwuu haga wal arganitti obsa dhabuu nu kajeelchisu eegalanii. Keessumaa anaan jechuudha. Sagalee isaa otoo hin dhagahiin manaan bahuu, mana barumsaas hin deemu. Guyyaa dabareen barnootaa keenyaa tokko ta'e eegeen waliin deema. Guyyaa tokko hin taane immoo otoo dareedhaan bahiin sobeen naannoo daree isaa fuulduran dhaabbadha. Kanaan jaalalli sirriitti naaf galee. Mooraan mana keenyaa akkanadha. Fuuldura mana guddaa haatii fi abbaa koo fi nuyi keessa galantu jira. Karaa duubaa immoo toora lamaaniin kutaa 5 ijaaramanii jiru. Kutaawwan 5 kana duuba mana fincaaniitu jira. Mana fincaanii duuba immoo baargamoo dhedheeroo otoo ani hin dhalatiin dura dhaabbatantu mooraa keenya keessa jira. Guyyaa tokko otoo karaa mana duubaa na dubbisiisaa jiru galgala naannoo toora sa'a 3 ta'a ifaan ni bada. Ifaan bannaan ani harka koodhaan qaama isaa tuttuquun eegale. Hidhiin keenyis wal qabate. Silaa ifaan badeera mitiire sochii keenya akka eenyuyyuu nurratti hin barreef miilla keenya suuta jennee tarkaanfachuun gara baargamoo gurguddaa kanatti wal fudhannee deemne. Gochaan kun anaafis isaafis yeroo jalqabaadha. Hawwii, fedhii, miiran yeroo dheeraadhaaf isarraa barbaadaa ture nan argadhe. Guyyaa 2-3 akkanuma guyyaa biraa otoo waliin dubbisnu ifaan bade. Akkanuma nuyis gochaa keenya itti fufne. Yeroo tokko garuu ifaan otoo hin badiin naannoo torbee 2 gahe. Anis innis baay'ee wal eebonne. Yeroo kanatti ani tooftaa tokko malee. Abbaan koo toora sa'a 3 yeroo ta'u ni ciisa. Haati koo hojii ishee xumurannaan ni ciisti. Suuta jedhee gadi baheen sagalee wayii yeroo saarrafan nan dhageessisa. Gadi bahe jedheen jaalallee koo kanatti mee. Innis tole yeroo jedhu toora sa'a 5tti suuta jedheen otoo namni tokkoyyuu nan dhagahiin balbala mana keenyaa baneen gadi baheen sagalee dhageessise. Innis gadi bahee durseen gara baargamoo mana fincaanii duuba jiruun dhaqee. Innis achitti naaf dhufe. Bifa kanaan jaalala ho'aa naannoo daqiiqaa 30 olii waliin amaleeffanne. Guyyaa kana erga wal barree booda yeroo hundaa halkan ani sagaleen dhageessisa innin dhufa, ani sagaleen dhageessisa innin dhufa. Naannoo baatii 5 oliis walitti fufnee jaalala ho'aa dabarsine. Kanaan innis guyyaa tokko maaliif mana gara biraatti waliin arginu naan jedhe. Anis baay'ee natti tolan jedheeni fedhii koodhaan deemeen kabaja durbummaa koon kenneefi. Yeroo sana ani reefuun barnoota kutaa 10ffaa eegala. Inni immoo barnoota kutaa 12ffaa jechuudha. Abbaan koo gaarii yoo hojjennu ishoo ijoollee koo jedhee nu jajjabeeffata. Haamilee nuuf kenna. Gaafa balleessinu nuyi miti haadha keenyaan daakuu ishee godha. Qe'ee naannoo keessatti baay'ee sodaatamaadha. Loltuu waan tureef gaafa dubbiin jiru rasaasa ni qaba jedhanillee mana keenya shakku. Sababa isaatti firoottansaa kabajamoodha. Sababa isaatti mooraan keenyi akka mooraa addaatti ilaalama. Namoonni diidatti na dubbisan oo abbaa kee moo naan jedhu. Barattoonni tokko tokkollee sababa amala jabina abbaa kooti mooraa keenya hin kireeffatanii. Maatiin ijoolleen isaanii seeraan akka baratanii barbaadan immoo baadiyyaadhaa mooraa keenya keessa akka kireeffatanii barbaadu. Haa ta'uutii garuu ani intallisaa mooraa masaa keessa taa'een waan kana hunda hojjedha. Waan gabuun godhee abbabbaat minaan ga'een dubbaddaat waan bishaanis na godheet bishaan ga'een dubbaddaa. Kana hunda keessa yeroon jiru obboleettii koo quxisuu qofatu icciitii koo beeka. Isheen immoo anaan dursitee dhiira barteetti. Yoo ati dubbatte
anis nan dubbadhaatu mana keenya keessa jira. Haa ta'uutii garuu jaalalli ho'aan bifa kanaan jalqabne baatii 4 kabaja kiyya fudhatee booda daa'imni gadameessa koo keessatti hafuun raafamuu eegalee. Ulfa ta'uu kiyya abbaan kiyya dhagahee jennaan funyoodhaan morma koo hidhee akka inni ajjeesu anuu shakkuun qabu. Ulfa ta'uu miti gurbaa kanaan alatti dhiira gara biraa waliin yeroon dubbadhu na argee jennaan lubbuu koo balleessuuf ka'a. Isa garuu nama gaariidha ni si qayyabachiisa jedhee naaf eeyyama. Haati kiyya ulfa ta'uu koo akkuma narratti bartetti abbaan koo haalli itti na ilaalu shakkii ta'uu yeroon hubadhetti jaalallee koo kanaan har'aa kaasee mana kana buluun qabu baadiyyaa ganda akkoo kootti nageessii koottuu jedheen gaafadheeni. Lamaan keenyaaf naasuu addaadhaatii deemsa miillaan sa'aatii 3 walakkaa deemne mana akkoo koo haadha koo nageesse. Guyyaa manaa bahee kana ulfa akkan ta'e dhagahame. As achi na barbaadanii dhabanii. Abbaan koo eenyurraas akkan ulfaa'e dhagahe. Akka tasaa inni yookiin immoo jaalalleen koo uffata isaas fudhatee waan hin turreef uffata isaas dabtara isaas gadi naa baasaa jedhee abiddatti qabsiisee gube. Hiriyoonni isaas akka as hin deebine itti dhaamnaan sababa kiyyatti barnoota maatirikii kutaa 12ffaa otoo hin qorameen dhafee barnoota addaan kutee anis innis addaan kunne. Yeroo tokko tokkos miillaan dhufee bakka ani jirutti dhufee na gaafata. Kutaa 12ffaa bara sattaanu abbaa koo sodaa aanaa gara biraatti jalqabe. Haa ta'uutii garuu bara kana immoo halkan hiriyoota isaa 3 ta'anii ciisanii isaan keessaa tokko du'ee bulaa. Poolisiin haala inni itti du'e qoratee ukkaamsitanii yookiin immoo fuutanii ajjeestaniittu jechuun isaa fi riyaasaatti waggaa 4 itti murteesse. Cobxoo irratti fanxoo jedhamitiire Oromoon yeroo mammaaku baradheen haadha koo rakkina jalaa nan baasa nama jedhutu qorumsi gara biraa kun itti dabalama. Barnoota addaan kutuun ammas dirqamatti ta'ee mana hidhaa galee. Yeroo kanatti abbaan koo cubbuun talakootu kana si godhe ani amanee jennaan dhagahee kanaaf taate jedheeni. Anis rabbi na gargaaree daa'ima koo ilma dhiiraan dahee. Baga nagaan hiikamte namni naan jedhe hin jiru. Akkoon koo garuu kan qabduun natti rakkatte. Silaas jaalalleen koos hidhaa jira mitiire. Abdiin jireenya koo natti dukkanaa'e. Ta'us garuu baay'ee waan isa jaalladhuuf haganni hidhaatii ba'utti nama kan waliin iyyuu hariiroo hin qabaadhu jedheen murtaa'ee taa'e. Daheen waggaa 2 ergan fixee booda namoonni naannoo sanaa akkoo koo jalatti yookiin nutti heerumi yookiin hin si ajjeesna jedhanii yeroo na rakkisan daa'ima koo akkoo koof dhiiseen akkoon koo midhaan horii gurgurtee qarshii 800 naaf kennitee jennaan gara magaalaa jaalalleen koo hidhameetti deemuun baatii muraasa haala naannoo ergan ilaalee booda mana shayii banadheen nyaata guyyaa guyyaan jaalallee koof keessaa hanga inni hiikamutti nobse. Innis naaf hiikame. Akkuma inni hiikametti barattoonni dandeettiidhaan isaa gadi ta'an waliin barachaa turan eebbifamanii dhufanii. Yeroo kanatti jaalalleen koo sammuun isaa tuqame. Aariidhaanis maqaa fi eenyummaa isaa jijjiiree dookumentii kutaa 8ffaaf 10ffaa kan sobaa baasisee poolisii federaalaa dorgomee mana hidhaatii hiikamee baatii 4 qofa erga na bira turee booda ni deeme. Anis hojii kootiin jabaadhee leenji'ee akkuma eebbifameenis magaalaa Finfinneetti qacarame. Miindaasaas walakkaadhaan anaa fi daa'ima koof erguu eegalee. Ofitti si fudhachuuf jireenyi magaalaa Finfinnee qaaliidhaa akkamaa godhu jedhee wal mormaa waliigalaa otoo jirru har'a bor gara isaan deema otoon jedhu hiriyoonni isaa poolisoonni federaalaa waliigalanii meeshaa hatanii akka inni fuudhe yookiin immoo hate taasisuun irratti qindeessanii jennaan hojii isaarraa ari'amee baatii 8 adabamee mana hidhaa saansuusii seenee. Bilbilaan bakka jiru bakkatti hidhame waan natti himeef meeshaa mana koo keessaa gurgureen maallaqan qabu gudunfadheen gaafachuu nan dhufe. Kanaan booddee asumatti si eeguun qaba malee jedheen hojii barbaaddadheen mana namaa deddeebiin hojjechaa gaafa naa guute nyaata qopheesseen mana hidhaatii marmaaruun eegalee. Carraan kamiyyuu inni jalqabe buddeena kamiyyuu inni banate hundumtuu jalaa ciccifama. Hiriyoonni isaa gariin doktara gariin immoo injiinaraa baratanii fixanii hojii qabataniiru. Inni garuu gara waggaa 5 mana hidhaatti dabarsuuf jira. Hojii poolisii federaalaa waggaa 2 hojjete keessaa ofiif firaashii irra ciisu tokkorraan ala waan tokko waan bitateeru hin qabu. Kophee isaan kennanii fi uffata isaan kennanii fi godhata. Waan gabuun godhee abbabbaat minaan ga'een dubbaddaat waan bishaanis na godheet bishaan ga'een dubbaddaat. Kanaan
otuma jedhuutiin mana adabaa kana keessatti manguddoo tilmaamaan umriin isaanii waggaa 60 ol ta'e sababa ijoolleen isaanii yakka raawwataniif lakki isin ijoollee koodha umrii kanatti mana hidhaa seenuu hin qabdanii anatu isiniif seena jedhee yakka sana ofii akka raawwateetti amanee itti murtaa'ee mana adabaa sana keessa jiru waliin wal baraa. Manguddoon kun ijoollee isaaf oolmaa kana haa oolu malee ijoolleen isaa garuu oolmaa abbaa isaanii dagatanii waggaa 2 booda mana adabaa kana keessatti isa gaafachuu dhiisanii qabeenya abbaa isaanii akka garaa isaanii gochuun bultii dhaabbatanii guutummaatti hirachuudhaaf har'a moo bor abbaan keenya du'a jechuun eeggachaa kan jiranidha. Manguddoon kun mana adabaa kana keessatti dhukkubsataniiru. Mana fincaanii deemuu hin danda'anii. Uffanni isaanii erga irraa miicamee tureera. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo mana adabaa kanatti akkuma isaan argeen qaama isaanii dhiquu, uffata isaanii miicuu, yeroo aduun bahu aduutti gadi isaan baasuu, mana fincaanii qabee teessisuu, qaama isaanii dhidhiibuu fi kanneen kana fakkaatan haga humna isaa yaala yeroo kennuu fi manguddoon kun gara fayyaa isaaniitti deebi'anii kan dhalli koo guyyaa tokko naaf godhee hin beekne ati engadda mana hidhaa kana dhuftee na bartee naaf gootee rabbi siif jedhee mana adabaa kana keessatti anaan hin hambisiinii jedhaniini. Jaalalleen koos baatii 8 erga hidhamee booda ni hiikame. Innis poolisii federaalaa waan tureef abbaa yakka kanaa waan beekuuf maqaa isaaniidhaan ijoollee abbaa kanaa qoratee ragaa irratti barbaaduun abbaa isaanii hiiksisee isaaniin immoo mana adabaatti deebisee gochaa gaarii kana raawwateenis carraa ittiin gara hojii keetti deebi'i jedhu argatee ture. Haa ta'uutii garuu buddeenni karaa namaa bahuu hin beekanii bakka jiranitti yeroo namaaf toles yeroo namaaf hin tolles gaarummaa yaaduun gaarummaa hojjechuun nama badhaasaa kan jedhu jaalallee koo kanarraa barraa. Manguddoon kun mana adabaatii akkuma baheen jaalallee koo konkolaachisaa barsiisee hanga lubbuun jirutti akka isaaf konkolaachisu qabeenya isaa tokko arfaffaa immoo ammaa kaasee akka itti fayyadamu mallatteesseefi. Kanaan bara 2013 qabeenya tilmaamaan yeroo sanatti miiliyoona 14 ta'u kenneefi. Battalumas mana bitee jaalalleen koo anaan itti nagalchee. Bara 2014 ilma waggaa 7 qabannee jaarsummaan maatii kootti ergamee akka haaraatti gaa'ela keenya dhaabbannee haadha manaaf abbaa manaa waliin taane har'a daa'ima lammaffaas godhanneerra. Gaafa argatu gaafa godhatu namni namatti jijjiirama jedhama mitiire. Yeroonni hiyyeessa ta'etti hiyyummaan isaa na gaddisiisee itti siqeen jaalala isaatiin hidhame. Innis qabeenya godhatee sin beeku naan hin jenne ati anaaf haadha lammaffaadha naan jedha. Akkas kan nama waliin dararamu haadha yoo taate malee jaalala bara kanaa keessa gonkumaa hin jiru naan jedha. Har'a mana ho'aa gaa'ela ho'aa keessa jirra. Haati isaas rakkinni dhukkubatti ta'ee mana yaalaa fidee yaallatee nu waliin jiraachaa jirti. Akkoo koo waggaa 2 ol biraan boqodheef gahaa ta'uu baatus haga humna koo olmaa ishee deebiseera. Abbaa fi haati koos booddeerratti natti gammadaniiru. Gaafa argatan silaa maaltu nama jibbaa. Gaarummaa isaa beekeen namummaa qulqulluu isaa hubadheen duruunfadheen isa jaalladhe. Jaalalli jaamaadha inni jedhan anarratti hojjeta. Innis laphee isaa qulqulluutiin gaafa qabaatus gaafa hin qabaannes anaaf amaname. Kuni carraa miti. Obsuu gadi jedhuu ari'atamuu dhiibamuu hidhamuu gidirfamuutu dhumarratti kanaan nu gahee. Ofiin abbaan manaan koo maqaa jijjiirratee ture. Haa ta'uutii garuu ani gaafa gaa'ela godhanne mana hidhaatti kan eebbifame Yoseefidhaatii ati Yoseef jedheen maqaa moggaaseefi. Innis gara fedhetti na haa baasu jedhee gammoojjii waliin kan qaxxaamurte dheebottee waliin kan beelofte gaafanni waaqa tolfamaatti amanu waaqa tolfamaatti amantee gaafanni waaqa tolfamaa aaree caccabsee waaqa uumaa isaatti deebi'u waaqa uumaa isaa kan amante Saaraa yookiin immoo Zaaraa jedheenaaf moggaase. Yoseefii fi Saaraan yookiin immoo Yuusufii fi Zaaraan haadha manaaf abbaa manaa waliif taane. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraatii. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Waan gabuun godhee abbabbaat minaan ga'een dubbaddaat waan bishaanis na godheet bishaan ga'een dubbaddaa. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa kanarraa hedduu akka barattan hedduu akka hubattan haa jettanii haga dhumaatti akka dhaggeeffattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti laayik kan hin goone laayik gochuun na deeggaraa. Chaanalii kanaaf haaraa kan taatan immoo sabskiraayib godhaa. Chaanaliin kun haaraadha. Haa guddatu waliin haa guddisnu jechaa seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraa